Hi, nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoonni fi jaallatamtoonni hordoftoonni Miss Oromiyaa nagaa keessanii nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Isinis lafa jirtanitti akka nagaa guutuu qabdan abdii nan qaba. Har'a viidiyoo biraadha walitti deebinee dhufne. Viidiyoon har'a ittiin walitti deebinee dhufnesi fuula keenya jechuudha. Maaskii fuula keenyaa akkamitti akka hojjennu fi fuulli keenya egaa hin beektu hundumti keenyayyuu maadaatii qaba jechuudha. Karaa ho'aatiin nutti dhufuu danda'a, akkaataa qilleensaa nutti dhufuu danda'a, sababoota garaagaraatiin nutti dhufuu danda'a yookiin fi alerjikii waan ta'ee wayitiin nutti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf maadaatii fuula keenya irraa kana akkamitti akka balleeffachuu dandeenyu wanta mana keenya keessatti argannuun har'a isinitti agarsiisaa jechuudha. Ani yeroo hundumaa wanta tokko gaafan isinitti agarsiisu anaan na fayyadee yoo ofii kootii jijjiirama irratti argee anaan na fayyadeen isiniif sheer godha malee wanta anaan na fayyadne ofii irratti jijjiirama hin argisiifne isinitti agarsiisu jechuudha. Kanaaf egaa hundumti keenyayyuu hamma filtarii kana turu filtarii wanta baay'ee nuuf dhoksa malee namni kamiyyuu namni kun fuuldura kanarraa maadaatii dhabe hin jiru. Kanaaf maadaatii kana immoo wanta mana keenya keessatti argannudha. Baay'ee wanta baay'ee expensive ta'e otoo hin ta'in isa immoo faana hojjannaa wantoota nu barbaachisanis manuma keenya keessatti waan argannudha. Waan salphaa ta'edha. Faana hojjannaa viidiyoo gabaabduudha waan ta'eef eriguun naqinaatii na faana tura. Kinugaa akkuma isinitti mee wantoonni nu barbaachisanii keessaa tokko damma jechuudha. Dammi nu barbaachisa. Akkasuma immoo niskaffee nu barbaachisa jechuudha. Niskaffee ta'ee isa gold otoo hin ta'in niskaffee kilaasii kan jiru jechuudha. Keessayyuu kunuunsa kana sirriitti ilaaluu dandeessu. Niskaffee isa kanaa fi kan biraa bishaan wadha jechuudha wanti nu barbaachisa. Wanta baay'ee piroosesii nu barbaachisu isaanuma kana illee nu barbaachisa. Akkasuma wanta itti miiksi goonu illee nu barbaachisa jechuudha. Amma gaa kan na barbaachisu fallaana tokko nagaan niskaffee fallaana tokko akkasuma dammallee fallaana tokko nagaa jechuudha. Isaan kana walitti sirriitti miiksi goona. Achini garbuqqos kana Siete agarsiisa waan fakkaatu jechuudha. Kunoo haala kanaan bishaan itti naqnee garuu bishaan kana itti naqanii mul'ata jedhee yaada. Naas kana waliin miiksi gooniti. Boodarra immoo bishaan itti naqna jechuudha. Bishaan otoo sirriitti ittiin baay'isiin itti naqannaan garuu maankaruma tokko itti naqeen fallaana tokko itti naqee fallaanni tokko gaadha waan ta'eef. Innaa sirriitti waliin makuu qabna. Amma hundi isaa wal nyaatuuf jechuudha. Dammii fi niskaffeen kun sirriitti miks ta'uu qaba jechuudha waliin. Nama isinitti mul'atu garuu kaameeraan naannessa isinitti agarsiisa. Kunoo akkuma argaa jirtanii bifa kanaa waliin miks godheen jira jechuudha. Amma immoo fuula keenya dhiqannee fuula keenya irratti dibachuu qabna. Kunoo amma akkuma argaa jirtanii hunda isaa waliin makee xumureera jechuudha. Garuu otoo wanta kana otoo hin dibatin dura fuula keenya sirriitti saamunaadhaan fi bishaan ho'aadhaan dhiqachuu qabna. Maaliif xuriin gogaa keenya irra jiru kuni dura irraa dhiqamuu qaba. Gaafa xuriin qodaa keenya irra jiru kuni irraa dhiqamee qodaan keenya nuu banama. Gaafa sana maaskii nuti dibannu yookiin fi kireemiin nuti dibannu suni gogaa keenya keessa nuu seenaa jechuudha. Kanaaf fuula keenya sirriitti dursa dhiqachuu qabna otoo hin dibatin. Ani already dhiqadheera. Amma walumaan dibanna jechuudha. Yaalati jechuudha. Isinis yaalati amma fakkeenyaaf si'a tokko qofa yaaltanii dhiisuu otoo hin taane itti deddeebisaatti si'a lama si'a sadii yaalaa jechuudha. Maaliif wanta tokko si'a tokko qofa yaalanii si'a tokko qofa waan jijjiiramni ittiin kennu hin jiru jechuudha. Wanti tokko si'a tokkoon yookiin si'a lamaan jijjiirama waan namaaf hin kenninee fi itti deddeebisaatti yaalan isin jedha.
እና bifa kanaan dibannee sirriitti maasaaj goona jechuudha. Fuula keenya bakka hundayyuu baay'isanii sirriitti waliin ga'uu qabna. Kinoo akkuma argitan kana bifa kanaan dibadde. Ani nama biraa ofitti fakkaachaa hin jira silgaa dubbachuuf ta'an jechuudha. Kinoo haala kanaan dibadheeraa ofirra nan tursiisa. Biyaansi sa'aatii tokko nan tursiisa. Yoo naa danda'ame sa'aatii tokko yoo naa danda'amu baate daqiiqaa 30-40 waan akkasii nan tursiisa. Sanaan booda nan dhiqadha. Dhiqadhee immoo walitti deemna jechuudha yeroo nan dhiqadhe. Kanaaf isinis akkasitti yaalaa fuula keessanii otoo isin dalaan badiniin isin hin jira. Yaaltanii immoo jijjiirama guddaa akka irraa argattanii abdiin qaba jechuudha. Yaa wanti tokko yaalanii wanta firii isaa argamuu dhiisu hin jiru. Nuti garuu kan nurraa eegamu yaaluudha jechuudha. Innaa kinoo akkana fakkaatee jira. Amma sa'aatii tokkoon booda nan dhiqadha. Sa'aatii nan dhiqadhee immoo jijjiirama fuula koora jiru jechuudha. Jijjiirama fuula koora tamam jijjiirama akka kenne isinitti agarsiisa. Ammas itti nagadhan tura. Guys kinoo amma jechuudha dhiqadheetii dhufee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 20 ture jechuudha. Anaara daqiiqaa sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 20 anaara ture. Kinoo fuula koo jechuudha jijjiirama yaa isinitti baay'ee mul'achuu dhiisuu danda'a garuu jijjiirama baay'ee qabatu. Qofa fuulli keenya nu lallaafa yaani smuuzii ta'a. Lammaffaa immoo wantoonni black ta'anii fuula keenya irra jiranii irraa ka'a jechuudha. Yaani yoo deddeebisnee yaallee ammuma deddeebisnee yaallu nurraa badaa deema jechuudha. Kanaaf isinis yaalatii itti fayyadaman isiniin jira. Biyaansi si'a tokkotti fayyadamtanii haala kun jijjiirama hin qabu. Si'a tokkoon nannisne jechuu otoo hin taane itti deddeebisaati yaaladha. Wanta tokko immoo gaafa itti deddeebisanii yaalanii firii gaarii argamsiisa isiniin jira. Kanaaf wantoota biraallee fayyadamuu dandeessu garuu yeroo kamiyyuu wanta tokko gaafa fayyadamtanii side effect akka qaama keessanii irratti hin finne beekuu qabdu. Fakkeenyaaf wantoonni biraa wanti keemikaala qabanii fuula keenya irratti calluma jennee yoo hin dibanna taate nu miidhuu danda'u. Side effect guddaa qabu waan ta'eef wantoonni side effect guddaa qaban waan jiraniif akka nuyi nu miine eeggachuu qabna jechuudha. Kanaaf kun immoo side effect waan hin qabneef wantoota tokko wanta fuula keenya irratti dhiibbaa hin geessifneef itti fayyadamaatii ilaalaan isiniin jira. Yoo jaalattan immoo like godhaan isiniin jira. Subscribe gochuun dagatina warri mana kanaaf haaraa taatanii warri immoo viidiyoo kana ilaaltanis like comment gochuun dagatinaan isiniin jira. Waan mammaatti nafaana turtaniif galatoomaa. Eebbifamaa.